Rifeensi kee durumaa kaasee akkasimoo erga raajii taate booddee akkasuma. Daftara kukkuteen maal godhee hodheen akka nama wangeelu maraa dubbisutti fuudhee talla gara naannaa mataa la gara naannaa. Amma wanta wal dhiitu tokkotu dhufe. Ati raajii maatii yoo jedhamta. Injennes hin jedhus. Jira sireen akkasii jira. Hammam kaffaltu ittiin gaafattu? Fakkeenyaaf amma waldaa sagantaan waamti waan barbaadate poosterii baafti. Ergamaachuu dandeessi, raajii jechuu dandeessi, wangeelaa jechuu dandeessi. Mee gatiin hamma har'aatti tajaajila abbaasee kana waan ati jettu maal? Nama raajii sin tokko raajii miti raajii naan jeen jettu. Namoota waaqayyo itti dheekkame sin jedhete. Kadhadhu biddeen yookaan wanti naa qophaa'e kun raammoo yaasa. Tajaajila hojjechuun hin danda'amu? Qixanyaan Miikaa'elii miti, Gabrielii miti. Waaqa miti nama waaqaati waan ta'eef makiinaan hin galamne na barbaachisa. Farankaa nama wajjin cubbuu gara biraa dhugaatii maaloo hamma moola badhaadhaa diimaatiif. Dhugaa dubbachuuf fedhe gaardii hin bitannes hin bitadhus. Si gammachiise moo si miidhe moo miira akkamii keessa turte? Garraamummaaf na jaallachuudhumaaf gadi ba'ee narraa bade. Gaafa laaltu dhuguma gaardii bada. Hubannoo haasaa keenya kana madaalee isa kamtu sobaa isa kamtu dhugaadha waan jedhu hawaasi kun akka beeku beektaa. Ijoollee riyaa gooti goddanyaa gooti wajjin footoo kaane wajjin poosti goone abbaa poosti godhin beeku bari'an. Footoo wajjin kaanee gadhiifnee eenyu akka poosti godhin beeku. Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoonni Qudusee TV har'as waaqayyo nu gargaaree keessummaa tokko wajjin deebinee dhufneerra. Egaa akkuma beektan torbeedhaan namoota garaagaraa asirratti dhiyeessinee jiruuf jireenya tajaajila isaanii irraa dubbisnee waan tokko isiniif dhiyeessina. Kan yeroo hundumaa nu wajjin jirtu Leensii Cuukkoon immoo har'as keessummaa kee affeerii bishaan duwwaadhaan simatinaa jettee cuukkoo fi qorii bareedaa tokko nuuf dhiyeessitee jirti. Har'as immoo ogeessi kaameeraa nu wajjin jiru Mindaa'edha. Mindaa'edhaan baay'ee galatoomii jechuu barbaanna. Kanneen nu daawwachaa jirtan baay'ee ulfaadha. Utuu sabskraayibiin godhin namoonni daawwachaa jirtan gara akka jirtan ilaalaan jira. Daraa keessan sabskraayibii godhaa, sheerii godhaa. Keessummaan koo irraa eenyu yoo jettanii raajii maatiidha. Baga nagaan dhuftee raajii. Baga nagaan dhuftee. Akkamitti? Nagaa waaqayyo. Nagaa keetii? Jirtu. Meerree gaardiin garuu? Gaardiin jira. Egaa gaardii wajjin dhufee ulaan jettan qophaa masaa dhufe. Shaa jedhee deemaa qophaa masaa dhufe. Yeroo jalqabaatiif kanan si arge gaardiidhaan marfamte. Bakka taaksii kaatu si arge. Makiinaan biraa fakkaatama wanti suni. Itti deebina isatti mata duree sanatti. Raajii maatiin eenyu yoo namoonni nu gaafatanii ofiisi jedhu miti ree. Eenyudhaan xinnoo ishee waa'ee kee nutti himi eenyu jettee ibsita.
Okay, Waaqayyo si eebbisu. Ani Raajii Maatiyus Tasfaayin jedhama. Dhalataa Gidaamiiti. Amma garuu naannoo Jamoo Andiin jiraadha. Magaalaa Gidaamitti guddatte. Barumsas achumatti baratte moo osatti baratte? Achumatti baradheetu mara. Tolee, barnoota erga kutaa 12 moo 12tti xumurte? 12 xumure. Sana booddee hoo? Sana booddee mana macaafaan galee macaafa qulqulluun bare. Sadarkaa maaliitti diploomaa moo? Amma digriitti. Amma digriitti. Mana barumsaa tiyooloojii eessatti baratte? Mana barumsaa kan Mulu Wangeeliin baradhe Bishooftuutiin baradhe. Bishooftuu. Baay'ee gaarii. Egaa inni kan biraani tajaajiltoonni yeroo kanaa, raadiyoonni yeroo kanaa mallattoon keessa inni tokko goofaree kanadha. Miti rifeensi kee durumaa kaasee akkasimoo erga raajii taate booddee akkas godhatte? Rifeensi koo qabumaa ka'ee akkasuma waan jijjiireen qabu. Dhugaa? Waan jijjiireen qabu rifeensa. Waan tokkoyyuu? Jijjiireen rifeensa. Dhugaa namti garuu waan jedhe? Jijjiireen. Jijjiireen rifeensa jijjiireen. Ankeen jijjiirre garuu raadiyoonni amma jiran baay'een isaanii rifeensi isaanii akkasii. Jijjiiruu danda'u ani jijjiiree garuu. Akka kana? Ijoollummaa kee akkamitti yaadatte? Waldaa keessatti guddatte moo turtee gooftaa argatte? Ani gooftaa kanan fudhadhe walumaa gala waggaa 26 jira kanan gooftaa fudhadhe. Jalqabni keenya ijoollummaa keetti jechuudha. Ijoollummaa kootti waldaa Ortodoksiin ture. Achuma turre maatiin keenya Ortodoksiidha. Achumarraa gara waldaa Baqqaasifnee gara waldaa Baqqaasif mootummaa jennu tajaajila dhufnee amma immoo gara Finfinnee galle. Jechuun ijoollummaa keetti gooftaa argatte. Ijoollummaa keetti nama akkamii turte? Mana barumsaatti qaxalee warra jedhaman keessaa moo dadhabaa moo waan akkamii fayyadattanii ijoollummaa keetti? Waan ijoollummaa kootti dhugaa dubbachuuf mana barumsaa badaa hin danda'u. Badaa hin danda'u gaafa isin jedhu jira mitiire hin hojjedhaa manuma tokkotti hin hojjedhaa amma natti miti. Caalaa matti muddur ani ijoollummaa kootti utuu gara gooftaa dhufiinis yeroo mana Ortodoksii keessa jirullee ija ijoollummaatti nan sabbaka nan tajaajila deemee jechuudha. Wangeela xinnoo hojjetadhee lagara deebiin iddoo kutaa sana yoo beekuu baaddellee wangeela Maatiyus boqonnaan tokkosidha. Yesuus karaadha, jireenya dhugaadha, gooftaa fudhadhaan jedhee namanni garuu. Yeroo sana yoo Ortodoksiin jira lagara deebiitanii Yesuus gooftaadha, karaa dhugaadha, jireenya gooftaa fudhadhaan jedhe namoonni baay'een gamatti qoosu. Mucaan kun booddeetti pheenxee taa'e. Jechuun tajaajiltoota naannoo keessanitti baay'atamu akkamitti kana gootatti? Anu akkasumatti daftara jira. Daftara kukkuteen maal godhee hodheen akka nama wangeeluma irraa dubbisutti fuudhee lagara naannaa mataa lagara naannaa Yesuus gooftaadha. Yesuus jireenyaan jedha. Naa galetu hin taane akka waan naa galeetti haasaa jechuudha. Kanaafi amma immoo deemnee gara tajaajilaatti dhumna. Egaa baay'ee gaariidha. Mana Waaqayyoo keessatti tajaajilaa jirtaa, waamicha qabdaa. Mee waldaa ammati keessa jirtu waldaa maaliiti? Waldaa kam jirtu moo waldaa mataa keetii qabda? Waldaa mataa kootiin qabanii waldaan jiru baran biyyaa dhufee ka'ee waldaa Wangeela Makana Yesuus dirree Gafarsaan jiran ture. Amma garuu hojiidhaan gara mana jireenyaatiin gara Jamootti waan jijjiirameef gara Beetel Maqaasiitti jijjiirataa jira. Achi hin galle moo ganaa galle? Hin galle jijjiirachuutiin jira maxalaa geessuuf hin jira achitti. Garuu waldaan kee waldaa Makana Yesuus. Maqaasiidha. Egaa amma wanta wal'iitu tokkotu dhufe. Ati Raajii Maatiyus jedhamta. Waldaa Makana Yesuus keessa immoo akka beekamutti hojjetaa wangeelaa, lubaa malee paastariin Raajiin hin jiru. Iddoo biraattidha kan taayitilii kana fudhatte moo fiigeetii of moggaaste moo eessaa dhufeere maqaan? Gaaffii bareedaadha. Isa kana raajummaa namni siin kenna. Waaqayyotu sii kenna. Kana qofa mootuu hin taane mukii iji isaatiin waan beekamuu fi namni ijuma isaa waan irratti arganiif raajiin hin jiru. Fakkeenyaaf gara Wallaggaa kana gadi buutee raajiin hin jiru. Wangeelaawwii, paasterii, qeesii jira. As gara Shawaa kana keessa immoo gara Adaamaa, Arsii Nageellee, Asallaa kana keessatti immoo raajii jira. Finfinnee keessatti raajii baay'eedha. Kanaaf namni ijuma asirratti arguunitu si waama. Ayyaanuma keessatti. Ayyaanuma keessatti si waama. Malee namootatu ittiin si waamuu jalqabe malee waldaan ati raajii dhattee si muddan jiru. Namoonni.
raajii nama waliin jiru. Atis immoo ani raajiidharraa kaastanii maatii hojjettanii na waaminaan jenni. Hin jennes hin jedhus. Sababiin isaa namoonni ilaalcha garaagaraa sii kennu. Baay'een barsiifta taanaan barsiisaas hin jedhu. Hin lallabatan immoo hongeelaawwis hin jedhu. Irraa taanaan immoo tajaajilli kee raajiitti baay'atan raajis hin jedhu. Kanaaf waldaan muudama raajummaa naaf hin laanne. Ijaan mul'ataa jettee turte amma. Ija jiraataa godhachaa amma namoonni raajii ati raajje yookaan immoo ergaa waaqayyo karaa kee dubbate irratti wanta raawwate irratti hundaa'aniitu arganiitu raajii siin jechuutti kaa'ame. Yeroo tokko raajii jedhamanii waamamu nama fakkeenyaa fi akkamittiin salphaa ta'a. Tajaajila namni namaa jedheen ga'u. Gaadha kun dhaabaa jechuun hin danda'amu. Nama raajii tokko raajii miti raajii naan jeen jettu. Nama paasterii hin jedhu ani paasterii miti jechuun qabu. Namichi maaliif akkasiin jedhee qaba. Shigaleedha. Namni maaliif akka raajii siin jedhee namni maaliif akka paasterii siin jedhee waan beekuuf paasterii naan hin jedhin raajii naan hin jedhin jechuu dandeessu. Garuu waan tokko si gaafachuu barbaada as biratti. Akkas jechuun dandeessuun wanta tokko galeeramte. Garuu amma nama fakkeenyaa fi barsiisaa miti. Yookaan immoo ogeessa fayyaa miti. Ogeessa miidiyaati. Siigalee lafa ani itti ganaa barachaan jira ta'a yookaan barsiisaa ta'uudhaaf yookaan dooktarii ta'uuf barsiisaa ganaan barachaa jira. Utaan achiin gahee namni dooktarii yoonaan jedheen ta'a. Raajiin amma raajii bira geessaan siin jedhamti. Akkamiin beeknutti akka nama waldaa makaaneessuu keessatti guddate tokkotti waamicha tokkotti waamamuuf amma namoonni yeroo konfiraansii irratti si waaman maal jedhanii si waamu? Raajii fa'aa dhufe. Egaa raajii dhufe kan paasteriidha kan wangeelaawwiidha. Ati akkamittiin maqaa tokko kanaan na waamaa jechuudha dhabde waldaa makaaneessuu keessatti akka nama jiraate tokkotti jechuudha. Jechuus hin danda'aman. Maaliif naan jette fakkeenyaaf amma waldaan sagantaan waamti waan barbaadate poosterii baafti. Ergamaa jechuun deessi, raajii jechuun deessi, hongeelaa jechuun deessi, an dirqamni koo maqicha miti tajaajilu. Maqaa kan biraa namni sii kenne siin fudhatta jechuudha? Maqaa kan biraa gaafa jettu. Faarfataa namni siin jedhu. Hin fudhusa. Faarfataa miti waan hin ta'e. Namni hojjetaa wangeelaa maatii Yesuus siin jedhe siin waatta. Hojii godhu hojii wangeelaati waan ta'eef. Hojii godhu hojii wangeelaati waan ta'eef namni raajoo naan jedhee waachuu hin didu, paasterii naan jedhee waachuu hin didu. Hongeelaa yoo naan jedhee waachuu hin didu. Nama fakkeenyaaf waldaan koo waldaa maqaa Yesuusiiti jette. Waldaati keessa turtettis ammatti galaa jirtuttis xalayaa barreessanii si waamu akkasumaan si waamu konfiraansii bilbila dhuunfaa keessatti bilbilanii. Lafti xalaa erganii jiru, lafti xalaa hin argine jiru. Lafa akkasumatti nama amanii jiru, lafi xalaa erganii geessu jira. Waldaan tokko yoo si waamte garuu ulaagaa maaliitiin natti kaate? Fakkeenyaaf si bilbilu eloo raajii Maatiyoosidha sagantaa akkasiitiif si barbaanne yoo siin jedhan maal gaafatta fakkeenyaaf? Waan hin gaafadhu hin qabu guyyaan isaa yoomitti qabattanii yookaan immoo bilbila koo eenyu isinii kennee hin gaafadha. Abaluu nuu kenneeru eessarana barbaadan hin jedhan iddoo akkasiitti guyyaa akkamiitti naan jedhu guyyaa akkasiitti hin jedhan bakka waaqayyoon hin kadhe isinitti maan jedhan. Malee murteessitu. Yeroo hundumaa. Egaa amma namoonni si dhaggeeffachaa jiru, namoonni si affeeruu barbaadan jiru. Si galeeramtee addunyaa garaagaraatti. Lammaffaa immoo amma namoonni si beekan jiru, si hin beekne immoo jiru. Si galee maal gaafachuu qabna? Namoonni sodaatan jiru. Isaanidhaan jedhanii namoonni sodaatan yeroo kadhannaadhaaf bilbilan ba'a. Hin jedhanii? Kun jechuu danda'u amma irraatti namni garuu ani amala koo keessaa gaafa amma akkuma sirrii kasii kaasee ture sagantaa gaafa naa dawwalan dhimma biraan kaasuwan. Shigaleera sagantaa gaafa naa dawwalan dhimma biraan kaasu. Sarara dawwaltuun jedhanii dhiyeetu bilbila kusinii kennan jedhan abaluudha jedhu. Yoom sagantaan keessanii jedhu guyyaa manaatti jedhu akka waaqayyoon kadhadha isinii deebisaan jira. Ajandaa fulaaleen jira. Deebiseefiin bakka haa ta'u yoo ajandichirra sagantaan qabaanne nan qabadha. Yoo irra jiraate immoo dhiifama sagantaan qabaa kuyyicharraan jira. Malee iddoon isaa akkamii tiraanspoortiin jira sireen akkasii jira hammam kaffaltu ittiin gaafattu? Gaafa deembi'u. Dhugaadha. Dhugaadha. Gaafa deembi'u. Gaafadhus hin gaafadhines.
Maaliif anaan jedhu? Haala ammarra jirtu irratti amma baadiyyaatti si waamanii beektaa waldaa baadiyyaa keessa dabartee dhuftee gadi ta'e. Yoo isaanii qoddaroorra si bushan, madabiirra si bushan, hoteelli hin jiru ittiin eekkamtu amma dhugu. Hin eekkamu. Maaliif anaan jette gararraa dhagadhu ni tuun taane gajjallaadhaa ol dhumne. Kanaaf iddoon kamiyyuu lafatti wangeela lamnu barbaanna malee konfireensii gaafa deemnu alga gashaa marxoonni tuun taane nyaata gashaa marxoonni taane ergama waaqoon itti ganna raawwachuu waan deemnuuf mootaan filan. Ani akka kootti. Akkasitti deemtee tajaajilta. Baay'ee gaariidha gaa. Tajaajilaa ta'uu keetti hammam gammadda? Baay'ee gammada. Tajaajilaa ta'uu keetti. Yeroo namoonni tajaajilaa arrabsan, yeroo namoonni tajaajilaatti qoosan, yeroo namoonni tajaajilaa iddoo tokko tokkotti waamanii akkas jedhan maaltu itti dhaga'ama? Si duwwaa miti namootuma biraa. Inni kun gaaffii bareedaadha. Na aarsas nan aarsus. Hojicha keessa namichi jira taanaan nan aarsu. Hojii isaa miti namatu itti moggaas taanaan na aarsa. Tajaajila ittiin namni nama qeequ miti. Tajaajila namni ittiin nama arrabsu miti. Tajaajila namni ittiin boonuudha malee. Mee gatiin hamma har'aatti tajaajilaaf baasee kana waan ati jettu maaltu jira? Jireenya kee keessatti. Tajaajila keessatti dhugaa dubbachuu fi gatii kaffaleera. Gatii kaffaleera gaafa isin jedhu yeroo man waamichuma tajaajilaa kan argadhee ka'ee gatii kaffaleera. Aga bubuleera. Dhugaan sitti mana namaa taa'eera. Buraayyuu kanatti keessumaa waan baay'ee gatii kaffaleera. Buraayyuutti gatii kaffaleera. Egaa Waaqayyo hoolee bulee immoo xiqqata guddatu gatii na kaffaleera. Kanaaf na gammachiisa. Gatii baafteetta. Gatii baaseera. Jechuun amma fakkeenyaaf mana namaa taa'uun, tajaajila namaa namni simachuu dhiisuun kana. Namoonni baay'ee beela'an, namoota duratti tuffataman, waggootaaf gatii baasan daduun akka jiran beekta. Tajaajila jechuun wanta guddaadha waamicha Waaqayyooti. Kana dadhabbiin tajaajila ta'uudhaaf baaseedha. Waan ati itti adda kaawwattu jiraadha kan itti dhugaa baatu. Jira. Tajaajila keessatti hamma qorichi nyaachuus ga'eera. Ofii keetii moo namootatu? Namatu naa dhiyeesse. Namni naa kennee mana namaa dhaqee qoricha nyaadhee hin duune. Maal gooteedhanii? Ergaa wayiin dubbadhe maqaa namaa yoon eegaanii miti miidiyaarra waan jirruuf raajiin itti raaje manichatti gaafa raajii raajuu ergichi nan fakkaatu ankoo mitiitti budaadhaatiin jedhee. Ati manaan kee budaadha deetti dubbadhee inni abbaa manaa beeka. Abbaa manaa beekaa na amanuu hin dandeenye isa booddee waca siin kaafne hin dhiiftee hin bullee ganama nyaata fidde addaan abbaan manaa biiroonnaan biddeen fiddina laatti. Gaafa isin biddeen naa fidduu afurri qulqulluu akkoo biddeenichi gad dhiyaateen biddeenni kun yookaan qursiin kun qoricha qabanaan jedhee afur qulqulluu. Bakka nan kadhadhee tuman taa'uu na dura keessee ol deebite. Nan kadhadhee tuman kadhadhuu biddeenni yookaan wanti naa qophaa'e kun raammoo yaase. Gaafa raammoo yaasuu na waame mana keessaa. Kottaa nyaannaan jedheen. Nyaannee irratti. Reefu ribaa kana bare. Yerootti isheen nyaattu miti waan ta'eef. Nyaannee irra gaafa isheen naan jettu. Kottaa kan nyaanne rakkoon qabu hin jedheen. Isa booddee gaafa sossodaataa gaafa isheen dhuftu aanni midhaanii kun maaliif akka ta'e hin jedheen. Anoon beeku. Anoon beeku gaafa isheen jettu anoon beeku maal jedhu isin fide miti hin jedheen. Afurri qulqulluun dhuguman sitti himaa nyaadhu ishees nyaachisinaan jedhu. Hin nyaadde. Gaafa nyaadhu. Jechuun raammoo isaatu argituma nyaattee? Raammoo qaba. Dhugaan sitti himaa raammoo qaba. Nan nyaadhee afurri qulqulluun ijasee jaamseera. Hin gurshattee nan gurshee hin nyaattee utuma nyaachaa jirtu kufte. Gaafa isheen kuftu ollaan bitaan mirga hin iyyanii namni mana hin jiru ganama ijoollee majjira maatii jira namni dachee dhufee maannennaan nanaasee egaa sodaa dhiise nanaasee irbaata naaf iddoo yookaan qursii naaf iddee gaafa isheen naaf iddoo immoo raammoo ta'e afurri qulqulluun qoricha qabanaan jedhee nyaadhu hin jedheen wajjin nyaanne hin jedheen isa booddee kufte hin jedheen. Karaa kana yoo xiqqate naannoo nama ja'a gooftaa fudhate. Manichumatti jechuudha. Achumatti. Musliimiitu dirmateera, Ortoodokisiitu dirmateera, nama 5 oltu gooftaa fudhate.
Sana booddee hafuurichi keessaa ba'e. Hafuurichi iyyee keessaa ba'ee miila koofti kuftee dhiifamna gaafatti nan balleessee. Ana waan an godhu waan an qabuuf bakka asii dhiiseedhaan isin jedhu. Jaraa wajjin deebinee waliin agarre. Egaa yeroo akkas ta'u tarii namni kun wallaalummaadhaa hafuuramaata akkas goosise ta'uu danda'a siin ijaa ba'uudhaafi deddeebitee kadhachuufiin gaafachuun sirra ture. Gaafachuun irra ture garuu akka namaatti aareera. Jarri kuni amanaa fireeshii miti yookaan amanaa reefu amane miti. Bubbulaniiru. Bubbulaniiru. Maaliif kan irratti goote kan jedhu gaddeedha garaan koo. Deddeebi'ee dubbisuu deddeebi'ee kadhachuuf itoo hin taane bara baran akka hin daawwalleef na godheera sammuun koo. Kana jechuun ati dhiifama hin gooneef jechuudha. Adeelleen dhiifama godheeraaf hin naqochuu barbaadeeti. Akkam seete egaa amma yeroo dubbannu kana haasaa taasaa fi miti dhiifama goote tatanaan akka nama waaqayyo tokkotti irra deebi'u miti wanta sana. Amma kun dhuga ba'umsa sii ta'e haasaa jirtame jireenya kee keessatti gatii ati wangeelaaf baaftee gootee haasaa jirti. Waaqayyo immoo siifis lubbuu isheetiifis iddoo kenna. Siigalee ati tajaajila hammataatitti ayyaanni waaqayyo sirra kaa'e amma caaletti erga dhiifama gootee dhattee gaafachuun kan sirraan barbaachisu. Tureera kun aaree dhiiseera garuu. Egaa gara fuulduraatti tariitii gara booddeetti tarii. Wallaalummaa anis yeroo subaa kana hin bilchaanne xinnoo jedhamtee bilchinni hafuuraas na hafa. Otoo akkas bilchaattee kallattiidhumaan haati manaa kee bujaadhaatti hin jettu. Hin jedhamu. Hin jedhamu. Ifatta ogummaadhaan ifattee irraa baafta malee haati manaa kee bujaadhaatti hin jettu. Amma gara bishina kanaatti dhufte. Haati manaa kee budaadhaa hin jedhamu. Hin jedhamu. Isa kana malee namoota keessattis nama kanan salphisa. Hin salphisa. Warra hawaasa kana keessa jiraatu gadi. Ammoo hammam of eeggatta namaaf erga sana bartee. Ammayyoon hafuura budaa argeyyuu gubaa'ee keessaa maqaa yeroo baay'ee konfireensi baadiyyaas magaalaa Sinannaa gaafa seexana ifannu nama tokkorra hafuurri budaadhaan jennu hafuurri budaa lafa jirtu iyyiin. Si galeedha. Hafuurri budaa lafa jirtu iyyi gaafa jennu hin iyya. Sabooddee lafa lafee caraanii keessaa ba'a. Malee kallattiidhaan itti budaadha yoo ittiin jennee hin hubachiifne osoo hin taane gufachiifne. Isa kanatti dhuftee taanaan namoota sanas gaafachuun bilbiltee fi iyyafattee wajjiniin immoo tajaajila keetti fufuu wanta tokko. Inni kan biraa gama konfiraansii baay'ee deemna iddoo baay'ee dhannaa namoota baay'ee tajaajilnaa jette. Keessattuu ammoo bara kana raajii marginaan namoonni kadhachuu barbaadu. Raajonni tokko tokko immoo namni baay'een mana kana keessa jira taanaan nama hundumaa kanaaf ergaa dabarsu. Gaafii bareedaadha. Amma dhuguma waaqayyo namoota kana hundumaatti ergaa dubbata. Gaaffii hangaafadha. Lammaffaa immoo nama kana hundumaatti hin ceetaa, milkooftaa, sii ta'a, hin lalistaa malee deebii kan jedhu hin jiru. Bari kun immoo bara namni itti dadhabaa ta'e, bara namni itti cubbuu hojjetu, bara namni itti karaa waaqayyoo irraa dabedha. Mee waa'ee kana maal jetta? Inni kun gaaffii bareedaadha. Waaqayyo nama hundumaatti naasuu miti. Hin haasa'asii, hin haasa'us. Waaqayyo karaa tokkos lama sadii sin dubbata beekire. Isa kaanitti karaa sagalee waaqayyo dubbata. Isa kaanitti immoo kallattiidhuma itti dubbata. Karaa faarfannaa. Isa kaan immoo karaa faarfannaatti dubbata. Hin dubbatu miti waaqayyo hin dubbata. Egaa namoonni nama hundumaan akkasitti namatti raajanii jirus jedhee yaaduanii akka kootti baata'u raajiin nama hundumaatiif hin dhufasii hin dhufus. Kallattii qaba garuu. Akkuma jenne egaa yeroo ati dubbii waaqayyoo dubbattu namni ergaa isaan argata. Dhumee kun keessumaa waldaa makaana yesuus hin jiratte. Waldaa makaana yesuus keessatti raajummaan hamma qaba. Hamma qaba. Irra caalaa maaltu jira? Barsiisa dubbii waaqayyootu jira. Amantoonni maal dhaggeeffatanii waaqayyo duukaa barsiisa macaafa qulqulluuti. Macaafa qulqulluu torbeetti dubbifamu iyyuu namni ergaan argata. Mitiire toora sanyii Abrahaamiin namni dubbisee Abrahaamii Isiyaaqiin godhatee Isiyaaq Yaaqoobiin godhatee Yaaqoob Yihuudaa obboloota isaa jedhee namni dubbise iyyuu dhufee hiddee Yesuus irra gaafa argu waan baratu qaba. Dhuguma nama hundumaatu raajummaa malee tajaajila si'aa sitti fakkaata si'aa. Isa kana dhiifama. Kanaaf hundumtuu tajaajila malee nama hundumaaf ergaa dabarsuun sirrii miti.
kallattiidhaan gaaffii keetiif deebisii kenneen ture. Nama hundumaatii fi irraa jamu. Atis ka'ee kana fakkaata kunis hin jedhamu. Amma sila hafuurri budaa dubartiirra ture sanatti akka sanatti namoota waaqayyo itti dheekkame isin jedhetti dheekkamtee beektaa dhuguma. Dheekkamee beeka. Dheekkamees hidhamee beeka. Amma dhugaan sitti. Na yaadadha 2006 naannoo Begiddoo jedhamu raajii wayii raajeen ture. Maqaa namaa yoonni gaariis miti. Raajii wayii raajeen ture. Namichi tokkoon gubaa'ee keessaa maqaa masaa waame. Hafuurri qulqulluun maqaa sanaa kennee muluu isaa waametanii ati adeemsi kee akkasii hojiin kee akkasii sirrii miti hin deebitu yoo ta'e boolla gadhee dura kee jira. Yoo deebite garuu jireenya si eega jedheetti. Namichis yeroo sanaa girrii kaase waldaa keessatti dhiisee waldaa keessaa beelatti girrii kaasee nama ijaarrate. Nama ijaarrate kan hidhamuuf yaalii godhan. Isa booddan immoo waan hin qabuuf sagantaas xumureera waan ta'eef dafinoo ganamaa waldicha keessa utuun hin shanyaamin bariin beesokke. Bariin beesokkee naannoo najjootti na qabee poolisiidhaan na qabsiisanii baay'een qoratamaan ture. 2006. maal goote jedhanii uumanii si Wanta hin qabnetti dubbatee ergaa nan fakkaane naa raajee. Namichi kaabineedha moo aboo qaba? Hojii mootummaa kana sin hojjeta. Achis illee xaasis illee xaa. Eegasii gaafan qoradhu namichumtuyyuu ergan kunarra ga'ee booddee gaafan qoradhu namichichi sirrii miti adeemsaayyuudha. Haa ta'u gaa. Amma du'ee gara gooftaa dhageera namichichi. Egaa amma raajii maatii waa'ee raajummaa waa'ee tajaajila kee kaasaa irraa garuu sitti tolaa jedhamti? Baay'ee. Dhugaa. Waama salphaa haasaa irraa daawwattoota keenyaa garuu dhaggeeffachaa jirtu raajii maatiidha. Raajii maatiin eenyu namoota jettanii yaaddanii fi raajii maatiiwus tajaajilaadha. Waldaa Makaana Yesuus naannoo Ashwaa Meedaa naannoo Dirree keessatti miseensa ture amma immoo gara waldaa Jamootti dhufaa jira. Gara booddeetti gaafii baay'ee nan gaafadha. Annam jettaa garuu cuukkoo kana. Cuukkoo kana waa mokkoreera. Akkamii jedhara? Baay'ee mi'aa. Sitti toleera? Baay'ee. Baay'ee. Yoo barbaaddan egaa isinis ajajachuu dandeessu. Waa'ee raajummaa haasa'aa jirra. Dhuguma amma dhugaa tokko si gaafadha. Iddoo hundumaa lattee tajaajilte yoo isaan kan tiraanspoortii siin kennu jedhan deebitee hin galtaa? Hin galu. Fiikeetii? Hin galu. Hin gaafatta? Dadhabbiin jira miti dhimma fakkeenyaaf ammuma ta'ee maaliif nan gaafatta? Nan lolatu hin taane ergitanyaan Miikaayilii miti Gabrielii miti. Waaqa miti nama waaqaati waan ta'eef makiinaan hin gala miti na barbaachisa. Tiraanspoortii makiinaa malee naa kaffalaa jechuun nan danda'a. Okay. Isa sana anis amma maaliifan jedhee amma namni raajii mana isaatti simate akka waaqayyoon simateeti. Abrahaam ergamoota waaqayyoo simate. Sii galeera miti. Bishaanuma miillaallee sii kenne waan ati dhugdu sii kenne galatoonni siin jedhee namni sii geggeessee waaqayyoon akka simate. Ayyaana waaqayyootu sii wajjin jira taana. Maaliif gaafattu miti maaliif akkas jettu miti. Manuma haadha hiyyeessaa dhaqanii garuu raajoonni dhufneen tajaajilu maal nuu kennu maal nuu godhuu jedhan jiru. Inni kun dogoggora. Sii galee nama dhukkubsate nama manni isaa irratti diigame sii galee nama rakkate tokko nama jajjabeeffamuu qabu nama dhaqamee gaafatamuu qabu. Sii galee namoota akka kanaaf dhaqanii tajaajiluuf kadhachuudhaaf namoonni akkuma kana waa barbaadu isa kana irratti maayetta. Kun dogoggoran jedha. Atteen tajaajiltaati? An tajaajila. Dhugaa. Dhugaa. Tajaajilees beeka boorsi nan tajaajila. Maaliif tokkos yookaan hundeen keenya birriitti miti waan ta'eef. Amma yeroo yaaddu garuu wanta tokko calalee darbuun barbaada. Ati raajiidha jette. Raajii jedhamtee namoonni si waamu atis raajii itti jetta. Waldaa Makaana Yesuus seenaa jetta. Na simatanii akkan tajaajilu hin godhatte yaadda? Moo miseensummaa maaf fudhattachi? Waldaa Makaana Yesuus buraayyuu kan jedhamu ture itti yeroo qabu kennan tajaajila. Amma immoo gara beekalatti jijjiiramaan jedhee si kaaseen ture miti sagantaa naa kennanis naa kennuu baatanis nan dhukkubsu.
Sababiin isaa Waaqayyo balbala waan nafaniif dirree waan hin qabuuf dirreen tajaajila. Waldoota baay'ee Waaqayyo waldaa nuu kan jira waan ta'eef waldaa tajaajila. Waldaa koo immoo guyyaa isaan naa kennan immoo nan tajaajila. Dirree kan biraa waldaati kan biraa kan jettu garuu kanneen xalayaanis bilbilaanis waaman deemtee tajaajila. Nan tajaajila. Hojiin kee tajaajilaan alatti waan biraan Waan biraan qabu. utuu tajaajila kana dhaabi waan biraa hojjetu dante maal hojjetta? Waan baay'ee hojjedha. Fakkeenyaaf. Ani tajaajilan matuma hin jiru ta'ee balbala tajaajilaa hin cufama ta'ee Waaqayyo karaa ittiin hojii raajisuu qaba. Nuus balbala addaa akka bannu naman. Inni wanta tokko raaji. Fakkeenyaaf yeroo koronaa namoonni baay'een waan baay'ee keessa galan. Waldaa baay'een akka cufame yaadatta. Waldaan baname baay'een cufameera. Koronaa keessa. Sii galee ramte. Amma yeroo sana namni ogummaa hin qabne namni hojii biraan hojjenne maal ta'e? Manaa bahuun hin danda'amu mootummaan ibsa baasee dhaabidha. Hojii ogummaan siin jedhe. Sii galee ramte. Paawuloos amma eenyurratti akka ba'aa hin taaneef maal hojjeta ture? Dunkaana hojjeta. Sii galee ramte. Phexros fa'a gidduu sanatti maal gochuu deemani? Qurxummii qabu deemani. Sii galee ramte. Sababii kamiifiyyuu eenyurratti akka nuun ba'aa hin taane macaafa qulqulluun maal jedha? Maabbooma mitiire anama maalan siin jedhe? Yeroo irraa hafaa keetti yeroo tajaajilan itti yeroo waan biraan goonetti hojii biraa waan ati hojjechuu dandeessu maaltu jira? Waan barbaade hojii hin danda'u. Hojii humnas hin danda'a. Hojiima waan jiru yeroo hojjechuu hin danda'a. Wanti jedhu hin jiru. Jiraachuu hin danda'a. Tajaajilli garuu xirriidha waan hin ta'eef Waaqayyo ayyaan dhugaa kana sirra keenyaan immoo sirra rakkisu. Gabaabaatti. Amma akka Waaqayyo sirra rakkisne beeka. Sirra rakkisu Waaqayyo. Si jiraachisa Waaqayyo. Garuu akka nama siin jedhe namoota Waaqayyo nama maqaa sii dhahee jira. Sii galee ramte. Tajaajila hojjechuun hin danda'amu? Hin danda'a. Sii galee ramte. Amma fakkeenyaaf konkolaachisuun hin danda'ama. Sii galee ramte. Daldala daldaluun hin danda'amu. Sii galee ramte. Barumsa barattee yookaan immoo ogummaa kan biraa barattee waajjira galtee yoo akka sakaanii hojjechuu dhaabatte fikee dhaabbata mataa kee bantee hojjechuu hin danda'amu. Kanaaf asiin jedhe hojiin hojjedhu yookaan ogummaa hin qabu kan itti hojii mukaan inni qabu hojjeta. Dandeettii ogummaa hojii mukaan inni qabu. Sii galee ramte hojii sibiilaa qalamii dibuun hojii garaagaraa hojjechuun dhuguma of kennitee hojiiwwan kana hojjetta. Yeroo kan biraa yoo tajaajila dhaabatee. Kanaachi garuu amma fakkeenyaaf yeroo tajaajila hin qabnetti yeroo kee akkamitti dabarsitanii guyyoota kee torbanii? Yeroon sagantaa hin qabnetti caalaa maatii kadhannaatti dabarsa. Hin kadhatta. Maatii koo wajjin kadhannaa maatiin koos maatii kadhataati. Hin kadhanna jechuudha. Mana koo keessa torbee dhaabbataa sagantaa jira. Mana koo wajjin kadhaa guyyaa sagantaa hin qabne manattan galee kadhadhaa. Gaafan kadhachuu xinnoo isa dadhabu immoo nan dubbisa. Teessee dubbifte. Tiyooloojii Bishooftuutti kan baradheette kooleejiitti baratte maal jedhama? Saakool. Tiyooloojii kan kooleejiidha? Mulungee. Baay'ee gaarii. Miseensummaan kee waldaa makaaristi waldaan mulungeetti baratte. Baay'ee gaarii. Haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa raajii maatii wajjin jira. Raajii maatiin isin yaadachiisuu barbaada. Baay'een keessan irraanfattaniittu dagattaniittu. Sanbata ganama tokko namoonni baay'ee waldaa teessanii kanneen immoo mana teessanii kanneen tokko immoo waarii booddee oolee bulees namoonni argitan jirtu. Naannoo eessaa ture iddoon sun? Jimaandi. Naannoo sana ture iddootti gaardii wajjin argamte. Adeelle naannoo kellaatti. Naannoo kellaa. Naannoo kellaatti raajii maatiin gaardii baay'ee irree qaban marfamee konkolaataa tokko keessaa ba'u viidiyoon isaa gadhiifamee mata duree turte yeroo sana. Baay'ee hasaamate. Mee waa'ee sana natti himi. Gaaffii bareedaadha. Dhimma gaardiin kan wal qabatu guyyichisa waldaa sagantaa na waamee waldaan kun na jaallattee yaana koo jaallattee namummaa koo jaallattee simannaa naa goote. Simannaa kana keessa ijoolleen kun jiru. Ijoolleen kun baay'ee guddanyaa kun baay'ee nama jaalladhuudha. Ijoollee biyyaati. Dhufanii sagantaa hirmaatanii makiinaa nuti nanne keessa wajjuma jechuudha. Isa booddee gara waldaatti ol gallee agarteetta yoo ta'e keessaa bu'ee dhufee na raabane. Gaardii fakkaata. Viidiyoon isaa jira ni agarsiisna daawwattoota keenya. Gaardii fakkaata. Dhugaa dubbachuuf gaardii hin bitannes hin bitadhus. Maaliif onaan jettee
Namni gaardii bitu tokko akka Ati yaada waa'ee sanaan beektu waan qophee wara viidiyoo waraabamu sanaa makiinaan sun fakkeenyaa fi diikoor godhameera akka makiinaa mushurraatti miti. Ijoolleen sun gaardii ma fakkaatu. Gaardii fakkaatu. Siigalee. Ispoortanyaan ta'a. Ispoortanyootas. Ijoolleen sun ijoollee ispoortii hojjetanidha hin beekamu. Namni tokko immoo akka sanatti dhufee yeroo balbala namaa banu maal jedhama sana akkamittiin hin beektu. Yaadii kee turuudha. Kaayiti diikoor ta'e tuni waldaan mana naagooteetti bajaajii kireesteetti makiinaan tokkos jira kan koo dabalatee dukerii gooteetti walijjiin dhumnani. Saboonni sumatti waldaan kaameeraa qabdi jechuudha. Waldaan simatti suni kaameeraa qabdi. Anamminaa fi waraabama jedhees yaadni. Inni garraa miidha bari. Inni garraa miidha namni miidha dees yaadu. Amala koo keessa nama hundumaa nama waan ta'eef garraa miidhaan amminaa fi waraabu jedhees yaaduwanii waraabanii poosti godhaniiru. Isaan? Poosti godhaniiru. Gurbaan immoo wajjin dhumne ijoolleen koo wajjin dhumne wal jaallannaa walataa jiraatu wajjin jiraannaa wajjin taphannaa wajjin nyaannaa wajjin dhumne waan ta'eef garraamummaaf na jaallachuudhumaaf gadi ba'ee narraa bane. Gaafa laaltu dhuguma gaardii fakkaata. Ija kee ijuma foortiin gaafa laaltu gaardii fakkaata. Malee garuu ijoolleen gaardii goos miti waan hin kaffalees hin qabu. Malee gaardii miti. Gaardii miti. Hojiin isaanis. Hojiin isaanis gaardii miti. Anis gaardii hin bitan. Namoonni baay'een garuu ajandaa godhanii yoo ta'u torbee tokko laasaa oolan. Torbee tokko caalaa haasa'ame. Lammaffaa immoo peejiiwwan gurguddaa irratti baay'ee maxxanfame. Si gammachiise moo si miidhe moo miira akkamii keessa turte yeroo sana? Nan gammachiifnes nan gaddisiifne. Maaliif onaan jettee wanta hin goone nan fakkaatu. Diraamaan godhame wanti kun nan fakkaatu waan ta'eef anaan nan naayisu. Ani nama wanta hin dholalume na'uus miti yaada. Bakka garaagaraa yeroo deemtu sagantaa taate hirmaachuudhaaf konfiraansiidhaaf yeroo dhattu akkasii godhamee hin beeku. Iddoo tokko lama caalma godhamee hin beeku naan godhani. Gaardiidhaan immoo kunuun godhamne gaardiidhaan hin godhamne kun. Gaardiidhaan yeroo ijoolleen miti kun kan nu ajjabanii hoolata duwwaatti kellaa duwwaatti. Kellaatti nu ajjabanii nu wajjin waldaa dhufanii gara hoolaatti ol gallee dafinoo ganaa immoo sagantaan torbe suuraa wajjin kaa'u. Ati maxxanfamuu isaa yeroo kam argitame viidiyoon sun? Torban tokko erga caalee boodiin argee. Maal sooshaal miidiyaan fayyadamtu ati? Yeroo baay'ee feesbuukiin fayyadamu. Namni sitti himee bilbilee? Natti hima. Hamma odeeffamu sana? Waan tokko anis hin dhaga'u kaa. Yeroo koo baay'eetti meedha kadhannaa irraa gallaan guyyaa sadii yookaan guyyaa lama qaban si jennee kadhannaa. Otoo dubbannu haasaa keenya kana madaalee isa kamtu sobaa isa kamtu dhugaadha waan jedhu hawaasi kun akka beeku beektanti. Kanaaf amma torbee tokko guutuu hin agarsiisa jettu anis hin amanu jarri kunis hin amanu. Torbee tokko hin argine kanan siin jedhu ani eeyyuu akka gadhiisanii eenyuu gadhiisin barreen. Egaa wanta namoonni jedhanitti ansi fida. Waltajjii qopheessanii mala malaniitu karaa ittiin nama tokko beeksisan yookaan immoo piroomoot godhaniitii qopheessu. Maanoo wayiitu kaniitu jedhanii namoonni. Si galeeramte gaardiin ammati ani hiriyoota kooti maaloo kooti jettu sunis viidiyoo waraabame sunis konkolaataan sunis hundumtuu akka qoosaatti ta'e miti namoonni jedhan jiru. Itti yaadamee godhame. Si galee isa malee immoo hamma inni marsaalee hawaasaa qabatee oduu ta'ee ture sanatti akkamitti torban tokko booddee dhageessaati. Magaalaa Finfinnee keessa jiraatte. Dhaga'uutu hin taane feesbuukii argeera. Gaaliif akka gadhiisan garuu eenyuun dawalee gaafadha. Eenyuun gadhiise waan hin beekneef dawalee nama gaafadhe hin qabu. Isa booddee torban tokko booddee namoonni gaardii bitattee raajii maatii maaloo namoonni si cinaa kee hirmaanii wajjin footoo kaate kunaan jedhan. Isa booddee lakkisaa gaardiin bitannee ijoollee riyaa kooti goddanyaa kooti wajjin footoo kaane wajjin poosti goone abbaa poosti godhin beeku bareen footoo wajjin kaanee gadhiifnee eenyu akka poosti godhin beeku irraa buufatanii gaardii bitateedha. Egaa ati akkas jedhi malee raajota kan biraarraa maqaa raajimaatiin gaardii qaba inni gaardiidhaan ba'ee galaa kanaan immoo amma tokko ol ka'eera kanaan caalee rasa jedhamu ibsuudhaafi itti yaadamee godhamee of beeksisuudhaafi wanta jedhudha. Ilaalchati gaardii wajjin qabdu maa inni meenatti? Ilaalchaan qabu gaardiirraa. Jechuun koo eegamuudhaa fi eegamuu dhiisuu yookaan immoo gurmeeffamuu namni baay'een harka rukutee iyyee nama simachuu fi isaan ala maal yaadda waa isa? Hin barbaadu keenya kan nu eegu anaan kan nu eegu waaqayyoodha. Poolis arras bara baraan kan nu eegu waaqayyoodha. Namni nan eeguwan.
Nami gaardii koo miti. Gaardiin koo isa na waame. Sana wajjin jiru. Maaliif gaardii bitadhaan? Bolaa koon tajaajila. Maatii koon tajaajila. Hawaasa koon tajaajila. Diina maaliin qabaan gaardii bitadhaan? Nama gaardii qabatu nama diina qabatu gaardii bitata. Kanaaf diina qabu. Eessa yeroo deemtu miila keetiin deemtu? Miila kootiin hin deemu. Tokkoon qabdu hawaasa wajjinis nagaa. Nagaa. Haa ta'u baay'ee gaarii. Egaa gara gaaffiiwwan murtaa'eetu naafa. Ishee sanas gaafadhee sagantaa keenya gara xumuraatti finnaa. Mee waa'ee maatii kee nutti himi? Waa'ee jireenya kee, waa'ee firoota kee nutti himi? Waaqayyo galatu. Maatiin koo akkuma isin jedhe gaagidamee jalaa qombaabii iddoo jedhamu jira. Qombaabii jechuun gaxariidha. Ammas achuma jiru hin qotuu, hin nagadu, hin hojjetu. Waaqayyoon hin jaallatu. Yeroo itti immoo isaan dabalee nan hubadha. Kana fakkaata. Haadha warraa fuuteetta jireenya akkamii jiraattamii daawwattoonni keenyaa bara? Haadha manaa bareedduu ogeettii Waaqayyoon jaallattuun fuudhanii dhugaa dubbachuuf haati manaan koo na caalti. Hubannaan na caalti. Kadhannaan na caalti. Ayyaanaan na caalti. Waan meeqan na caalti. Haadha manaa bareedduu manaa kennee Waaqayyo. Kadhannaa seetiin hin jedhe yoon jedhee nan sobsiisa. Waaqayyo galata. Tolemee egaa akka tiyaarra namarraa taatu kanaaf maatiin keessatti dadhabanii kamadeetti haati manaan keessii kadhatti. Mee namoota kana galateeffatu? Maatiin koo dhugaa dubbachuuf na gargaaraniiru. Anis maatii koo hamma danda'ame nan gargaara. Hamma yaadame yoo ta'u baateyyuu hamma danda'ame nan gargaara. Boris gargaaruudhaaf dudduuban deemu. Galatoomaa waan dabarsiistanii. Waaqayyo sinaa eebbisu bakka jirtanitti iddoo jirtanitti haadha manaa koollee baay'een si jaalladha. Baay'een si kabajaa. Iddoo jirtutti baay'een magartuu bantee dhamti. Galateeffadhu maqaa dhahiitii carraasii. Waaqayyo si eebbisu. Naa jiraadhu. Maaliif akkana sii kaasee beektaa? Tajaajilaadhaati. Dhugaa. Yerootti baatee galtu, yerootti dadhabdu fakkeenyaaf uffata tuffattee baatu leenyutti toora sii gasha. Iseedha. Sii galee eenyutti sii ilaala. Iseedha. Namooti kun immoo hin jiran amma fakkeenyaaf hin jiran. Galatoomaa jechuutu nurra jira. Sii galee maatiidha wanti guddaan lafatti kaatu. Dhugaa. Lafatti dhaabattu maatii keetti kanaaf. Isaaniin galateeffachuu baruun immoo wanta tokko. Sii galee tajaajila baay'een bahee galee haadha manaasaa akka namaatti ni ilaalu naa kanatti hin jiru maal hin jiru waa'ee isaanii dhugaan bahu. Dhugaadha. Lammaffaa immoo jireenya qulqullummaa qabaachuudhaa fi maatii ofii galateeffachuunis barbaachisaadha. Dhugaadha. Mee egaa gara xumuraatti fidaan jira jireenya qulqullummaa jedhamu sii galee jedhamti jireenya taliilummaa wanta tokko wajjin farankaa namaa wajjin cubbuu gara biraa dhugaatii maaloo hamma gola badhaadhaa diimaati. Ani akka kootti namni dhibba guutuus miti, dhibba irruus miti, guutuudha maatiin siin hin jedhu. Nama waan hin ta'eef. Yoon guutuudhaaf hin jedhe iyyuu hirrinni koo qaawwan koo namatti mul'achuu waan danda'uuf raajii maatiin dhibbas guutuu miti, dhibbas irruu miti. Kanaaf akka kootti garuu. Kana jechuun hin dhugdasii yaaltaa waa dhugu? Ayiddillee. Kana dhugee hin beeku malee baala baraan waan. Takka yaaltee hin beeku. Cubbuu hannaa keessas galtee hin beeku. Farankaa namaa hawwitee yookaan immoo kanan gootan taanaan kanan gootan jettee rajjees hin beeku. Kana godhees hin beeku hin godhusan. Kana keessas hin jiru. Gaa'elaan ala cubbuu kan biraa keessas galtee hin jiru. Kun fuula Waaqayyoo dura jirra. Sii galee jedhamtee wanta nu waraabaa jiru kun seenaadha. Kallattii kan biraatiin haasaan kan biraa dhufnaan garuu deebiseensi waama. Tokko rakkoon qabu. Hin dhufta. Ani waan hin dubbadhetti konfideensii qaba. Galatoonni baay'ee. Egaa amma gaaffiiwwan xixinnoo ati yaaddeenaa deebistu wayii si gaafadha. Jireenya kee keessatti guyyaa kana baay'een gammadee oolmaa Waaqayyoo naa walitti gochaa Waaqayyoo naa walitti gaafa akkas ta'e hin irraanfatu baay'een gammadee guyyaa keetti guyyaa kana. Guyyaa hundumaa Waaqayyootti nan gammada. Guyyaa hundumtuu na gammachiisa namaadhee fi keessumaa erganii gooftaa fudhadhee wanti barbaade yoo ta'u malee gaddeen beeku. Hafuura Waaqayyootti jechuudha gaddeen beeku yeroo hundumaa nan gammada. Nagaan qaba waan hin ta'eef. Nagaa waan hin qabuuf. Waan jechuu barbaade sii galeera. Fakkeenyaaf namni gaafa mucaa godhadhame nan gammadee miti. Gaafa naadha manaa fuudhame gaafa digirii koo fixame gaafa makiinaa bitadhe mana ijaarradhe waan barbaadan tokko bira gaafa ga'anii jechuudha. Akka nama Waaqayyootti namni hundumtuu inni gooftaatti hin gammada. Sirriima sirriima. Yeroo hundumaa inni itti gammadaa gooftaatti gammada. Fakkeenyaaf Finfinnee dhufee deebi'u isaatti namni gammadu jira. Finfinnee biyya akkas namni baay'een keessa rakkatee jiraatu kana.
Dhufeema fooqii kana argee Finfinnee dhaqeen galatee namni gammadu jira. Sirriima. Tiriidha. Abaluutu biyya alaatiin haa daawwalee namni gammadaa loolu. Haa jira. Kana jechuudha. Maalitti gammadda? Gaafa yaadattu Waaqayyo baay'ee na gargaare. Iddoo baay'een qaba lafan itti gammadu hedduudha garuu waan lama duwwaan sii kaasa. Anis isuma sana akkati yaadattu barbaade. Iddoo baay'ee ittiin gammadu yeroo hundumaayyuu Waaqayyo itti nan gammada. Caalaatti yeroo akkan gammadu kan na godhu tokko tajaajila tokkotti nan gammada. Sadaffaa barri kun barhaamaadha. Baruma keessa nagaa ta'ee bara namni tajaajilaan kufee bara jireenyi nama harkaa rukutamee dhaabbadhee ma jiraachuu kootti nan gammada. Lammaffaa immoo utuu man tajaajilaa ta'ee jiru immoo haadha manaa godhachuu kootti baay'ee gammada. Ni kun si gammachiisa. Baay'ee na gammachiisa. Maaliif beektaa? Wanta baay'ee namaaf godha Waaqayyo. Natti dha. Inni garuu hundumaatti kanattis beeksisa. Wanta barbaadu tokkotti xiyyeeffattee deemtoo ta'eeroo gaafa isa bira geessu galata kee dhugoon keessatti hin gammadu. Kanaafi tooraan deemta taanaan akka sanaa gaaffii kan biraan si gaafachuu barbaadu Raajimaati. Jireenya kee keessatti tuun kanan goone ta'e kun na gaabbisiisaa. Kun dogoggora kooti wanta jettu jira? Hin qabu. Homaa tokkoyyuu. Hin qabu. Kana jechuun ati nama miti jechuudha. Nama ta'e kan hin dogoggorre, nama ta'e kan hin gaabbine jira dhee yaadu. Haxinnaatu iyyuu malee baay'atu iyyuu malee namni hin gaabba. Fakkeenyaaf an gaabbii qaba jireenya kootti. Mee yaadi bee? Gaabbiin qaba gaafan sin jedhu ani Waaqayyo wajjin adeemsa keessa deeme gidduutti gaabbiin qabu. Waaqayyo wajjinanis gaabbii hin qabu. Garuu fakkeenyaaf hojii nama hojjedhu kana utuun kanaan dura jalqabeera ta'e waggaa 3-4 dura jedhee nan gaabba. Sii galee ramti. Ammayyuu haalli naa mijateen jalqabe miti. Waan ani hojjechaa jiru kuni wantooti baay'een isaa akka yaadu miti. Garuu amma jalqabu kootti baay'een gammada. Kana dura tuun gammadeera ta'e garuu nan gaabba. Kanuma jechuudha. Gaabbiin qabu. Gaabbiin qabdu. Galatoome. Haa ta'u nama mataa ittiin dogoggortaa balleessitaa gaabbiin qabutti tarii waan itti dhiifama gaafattu nama dhiifama gaafattu fa'aa qabdaa. Nama dhiifama hin gaafanne namatti balleessite yookaan immoo ani akkas godheeraan akkas dogoggoreera dhiifama gaafachuun barbaada kanarratti waan jettu qabdaa. Dhiifama waan an gaafadhu hin qabu garuu namni natti gaddeera yoo ta'e ulaa tajaajilaa ta'uu ulaa garaagaraa ta'uu namni natti gaddeera yoo ta'e yoo jiraate an akka kootti egaa nama waan an ta'eef tooratti nama gaddisiin nu hin beeknu dubbiidhaan nama gaddisuu hin deenya yaadaan nama gaddisuu hin deenya. Jedhamti karaa itti nama gaddisan yookaan jiraate dhiifachuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa koo gara xumuruuttan fidaa. Raajimaatii wajjin yeroo gaarii qabaannee hamma tokko wanta baay'ee miti waa'ee raajimaatii maatii wasiin bartaniitu jedhee yaada. Wantootni gaaffii namatti uuman wantoota inni haasa'e irraatiin jiraatu tarii gaaffii isinitti uumuu danda'a garuu yeroo kan biraa dhufee isinii deebisuudhaaf immoo tolee jettamti. Qophiidhaan nan dhufa. Tolee gaaffii qabdu taanaan akkas isa kana isaatu akkas jedhe miti warri amma inni isin irratti dubbates yoo nu barreessitan yoo nu bilbiltanii lakkoofsi bilbilaa keenyaa iskiriin irra jira. Isa waamnee isaa wajjin immoo haasaa kan biraa gochuu dandeenya. Tarii dhumarratti yaada qabda yoo ta'e ergaa qabda yoo ta'e carraa isaan sii kenna. Carraan qabu Waaqayyo isaan eebbisu. Namoota waldaa kiristaanaa geggeessaniif namoota waldaa kiristaanaa bulchan galgaa'otaa, raajootaa, paasteroota, baadiyyaa magaalaa jirtan jabaadhaa jechuun barbaada. Biyya lafaarra amma jirutti rakkina qabnaa, lola qabnaa garuu himmoona sababiin isaa lolli nurraa jalqabe tun taane Yesuus irraa jalqabe. Kanaaf inni biyya lafaarra amma turetti lola gurguddaa qaba waan ta'eef kanaaf jabaadhaa ni nu waame ni si waame isin wajjin jira laafinaa jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota Bubbusee TV nu daawwachuu keessaniif nu wajjin turuu keessaniif galata guddaa qabna. Egaa kanneen akkuma kanaan ilaalaa jirtan immoo sabiskiraayibii godhaa namoota kan biraafis qooda haala dandeessaniin immoo nu cina dhaabadhaa. Jabaadhaan jechuun keessan yaada keessan nu barreessuun keessan nun baay'ee nuti tola. Yoo nu bilbiltanii nu jajjabeessitan waan dandeessaniin nu cina dhaabbattanis nuti tola. Yaada qabdaniif lakkoofsa bilbilaa armaan gadi jiru irratti bilbilaa. Guyyaa har'aa istuudiyoo kana fakkaatutti akka fayyadamnuu fi Red Media and Production isaaniin guddaa goolee galateeffannaa lakkoofsi bilbilaa isaanii asirra jira isaaniifis bilbiltanii hojii production
kamiyyuu isaanii wajjin hojjechuu dandeessu. Ogeessa kaameraa, mindaa shufeerii baay'ee guddaa godheen galateeffachuu barbaada. Akkuma kana immoo Leensii Cuukkoo keessummoota kootiif yeroo hundaa cuukkoo dhiyeessitu, qorii dhiyeessitu, ulfaadhuun jedhanii isheefis bilbiltanii haloo yoo jettan isiniif dhiyeessiti. Daawwachuu keessaniif, wajjin turuu keessaniif baay'ee guddaa galatooma. Yeroon keessan barri keessan hafe eebbifamaa ta'u nagaa Waaqayyootiin jiraadha.